Adakab jennaa kun qophii addaati. Qophii addaa irraa keenya keessatti wantoota garaa garaati inni daawwannaa akkasumas ni mari'annaa. Keessumaa dhimmoota haala yeroo irratti dinagdee wal qabatee siyaasa biyya kanaa fi akkasumas jiruuf jireenya hawaasa Oromoo fi kan biyya kanaa waliin irratti mari'achuuf as keessummootan of cinaa qaba. Keessummoonni koo har'aa hooggantoota dhaabbilee siyaasaa Oromoo keessaatiidha. Isaanis egaa kana duras akkuma beektan obbo Dajanee Dhaafaa fi asiin immoo obbo Jabeessaa Bisaa na cinaatti argamu. Isaan waliin turtii taasisnaa hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa kooti. Egaan keessummoonni koo yeroo keessan kabajanii egaa as gara stuudiyoo keenyaatti baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Keessumaa haala yeroo irratti har'a waliin mari'annaa. Haala yeroo jechuun egaa haala yeroo siyaasa biyya kanaa jireenya hawaasummaa akkasumas immoo dinagdee biyya kanaa wal qabatee dhimmoota ijoo ta'an irratti tuqtuqna jechuudha. Meegaa jalqaba isinirraan ka'a. Akka Oromootti yeroo ammaa jiruuf jireenyi hawaasa Oromoo maal fakkaata? Oromoon maal keessa jira kan jedhuun wal qabsiisnee waliin mari'annu. Inumaayyuu immoo dhimma qaala'insa jireenya wal qabatee Oromoon yeroo ammaa kana maal keessatti keessummeessamaa jira kan jedhuun irraatii tuttuqnee gara ijoo dubbii keenyaatti haa jennu. Dhuguma ani ogeessa dinagdee wanta ullee baadhee dinagdee biyya kana madaaluudhaaf ogummaa hin barbaachisu. Ogummaa bira darbeera jechuudha. Amma ogeessan barbaachisu wanti sun wanta dhokataa fiigarii dhokataa ta'ee guddina biyya tokko irratti indeeksota guddina biyya sanaa gufachiisan ogeessa to'aa baasedhamee ilaalama. Garuu nun immoo jiraataadha. Dinagdee biyya kanaan dhandhamaa jirra. Uummata keessa oolaa jirra. Har'a dinagdeen biyya kanaa akka mootummaan amanuttis akka addunyaan amanuttis tootaalee biyya maqaan Itoophiyaa jettee egaa uumamtee as dinagdeen akkas kufee hin jiru jechuudha. Kanaas doolaaruma ilaalu namni doolaara nyaannu doolaarni qamadii jechuu danda'a. Garaa biraa immoo globalizationii jenna. Globalizationii yeroo inni immoo akka salphaatti ilaalame addunyaan qo'aatii tokko keessaa gootaraa tokko keessa jirti. Wal keessa malee jiraachuu hin danda'amu. Qabeenya nuun qabnu addunyaan nurraa barbaada. Qabeenya addunyaan qabu immoo nuun irraa barbaadna. Amma doolaarri biyya keenya gabaa maal jedhu gabaa seeraan alaa. Gabaa gurraacha. Gabaa seeraan alaa. Jedhamu kana keessa doolaarra birrii 90. Doolaarri tokko jechuudha. Akka mootummaatti immoo 52 yoo inni salphaa miti. Fudhuu kanumarraa kaanee boba'aa miilanaa ilaalu. Boba'aa miilanaa qoteen bulaa keessumaa hin qonne. Qoteen bulaa uumaa waan waggaa arfan kana jiru rakkoo qotee bulaa sima ilaaltanidha. Daldalli hin jiru. Daldalli biyya kanaa abalu socho'aan jedhamu galii biyya keessaa mana arganneedhu rabbaa beekusa ogeessaan dhiisaa. Homtuu waan hin jirre irratti boba'aan miilana dabalamee amma jireenya namaa diiga. Hojjetaan mootummaa amma yeroo ammaa maal ta'a? Gara waan hin taanetti deema. Nama wayitu akkasuma tooteenye waan jennu mindaan nama mana kootti galu mindaansaa birrii 4,000 jedha. Mana naanitti kireessu 4,000 jedha. Mindaansaa riilaan inni beeku 4,000. Manni inni kireeffatee jiru immoo 4,000. Manni 4,000 Finfinnee gadi hin jiru jechuudha. Kanaaf namichi kun yookaan salgoo namaadhaa yookaan namarraa fudhata yookaan yakka biraa hojjeta waa malee jiraachuu hin danda'a. Mindaan inni argatu immoo siil xaaraadha. Gross salary isa jennu sanadha. Net salary immoo 3,000 yookaan 2,000 wayiidhaan isa qaqqabu. Kiraadhuma manaa sana iyyuu hin kaffalu jechuudha. Kanaaf jireenyi biyya kanaa nus dhuunfaa keenyaan ani mataa kootti akka nam tokkotti
umurii kanaan xinnaatu beekumsa hojjedhee jiraachuu danda'a. Kanaan jireenya hin danda'u. Jireenya jiraachuu hin dandeenya. Really. Ani hin jiraanne isaan kaan immoo akkamitti jiraachuu waan jedhu sun si gaddisiisa waan ta'eef ani jireenya biyya kanaa tootaalii kufeeraa haati hiyyeessaa hin jirtu. Namni giddu galeessaa hin jiru. Haamileen hojjetaa hin jiru. An amma jiru diinagdee biyya kana. Ihaadig duraas haa ta'u ihaadig amma ani abalutu daldaaleetu. Chaayinaan biyya kana keessa galte. Chaayinaan biyya kana keessa galte daldaalaan nu gargaareedha. Uummanni Oromoos uummanni Itoophiyaas mootummaanis naa dhaga'u lafa Oromoo chabachabamee nigdii keessa galte. Lafa Oromooti diinagdeen biyya kana. Fooqiin Finfinnee keessa jiru ilaal fooqiin sun lafa Oromootu gurgurama. Har'a naanna'ee diinagdeen jiran jedhu lafa Oromootti kan gurguramaa jiru. Karaa adda addaa investmentii jedhu, kaadiree jedhu, daldaalota olaalte heektaaraan mana qaba jedhu, lafaan mana qaba jedhu, maalaan mana qaba jedhu malee fooqiin irratti bahee lafa. Mee fooqii booleetti achi bahee gatii fooqii gaafadhuuti achi bahee immoo naannuma isaa ollaashitti lafa gaafadhu. Gatiin fooqii sanaaf gatiin lafaa waliin gitu. Gatii lafaatu caala jechuudha. Kana lafa Oromootu gurguramee diinagdee biyya kanaa amma yoonaa utubaa jira. Osoo Oromoon guyyaa tokko hin ta'u akkuma kana dura lafni keenya lafee keenya didee diinagdeen biyya kanaas cumatti dhaabatan hin jedhuun amana. Meegaa isa sababoota kufaatti diinagdee biyya kana keessa mudate boodatti deebina. Mee isinoo yaadni keessan maali kanarratti bujabeesse? Akkuma beekamu biyya kana keessatti baroota 3 oliif lolli hamaan kan gaggeeffamaa ture Oromiyaa keessatti. Har'a Oromiyaan bakkoota dur lolli itti gaggeeffamaa ture irraa babal'atee bakkoota hedduutti lolli gaggeeffamuu jira. Sababa lola kanaatiin uummati keenya akkuma beekamu irra guddeessi horsiisee bulaadha, qotatee bulaadha. Jiruuf jireenyi isaa barnooti ijoollee hundi waan inni horsiisu waan inni qotu irratti hirkata. Sababa kanaatiin uummati keenya irra guddaan har'a qotuutti hin jiru. Har'a akka durii sana tasgabbiidhaan qonnaa gaggeeffatee horsiifatee jireenya isaa dhuunfataa hin jiru. Ni yaadattoota Oochaan dhiyeenya kana gabaasaa guddaa baaseetu ture. Keessattiyyuu dhiyaa Oromiyaati Oromoon 500,000 tilmaamamu qeerraa buqqa'ee akka jiru. Manni barnootaa 140 ol. Hospitaalli akkas 160 ol cufamee Oromiyaa keessa akka jiru. Manni barnootaa tokko keessa barattootaa gamtu barataa isa jedhu ilaaltee manni barnootaa 140 dhiyaa Oromiyaa keessa yoo cufame barattootaa gamtu mana barnootaa keessaa bahee ala jira. Hospitaala tokko keessatti nama gamtu wal'aanamuu danda'a. Hospitaalaan gas yoo cufame nama gamtu wal'aansa hospitaala dhabee rakkachuu jira akka jiru tilmaamuu dandeessa. Kanaafi Oromoon irraa nagaa hin qabu. Lolli bakka hundatti deemuu jira. Gadi bahee qotachuutti hin jiru. Ooyiruun Oromoo akkasitti onee jira. Ka nagaduu hin danda'u. Ka qotuu hin danda'u. Ka horsiifatu dadhabee namni akkasitti hiyyoommatee jira. Kun ammoo gara biyyi Oromiyaa jedhamtu kun lafee duddaa diinagdee qonnaa biyya kanaati. Ka biyya kana nyaachiftu Oromiyaadha. Oromiyaan biyya kana nyaachiftu akkasitti rakkina gurguddaa akkasii keessa seentee jirti. Kun kallattiidhaan qaala'insa jireenyaa, qaala'insa nyaataa, wanneen kanaaf kan kana fakkaatan uumuun isaanii jira. Har'a Oromoon duri qotee jiraatu har'a kadhataa ta'utti jira. Har'a Oromoon dur qotee ofirra darbee gabaatti dhiyeessee kaa'in qonne kana galu irraa bitatee nyaatu har'a ofiisaatiiyyuu baadiyyaa deemuu danda'u magaalaa galee jira. Har'a walumaa gala Oromiyaan ka oomishituu hin taane ka bituu waan ta'eef irra guddaan qaala'insi jireenyaa lola Oromiyaa keessatti bal'inaan gaggeeffamaa jiru kana keessa
qaala'insi jireenyaa hedduun Oromiyaa keessatti argamaa jechuudha. Barattooti barachuutti jiranii, naggaadeen magaalaa dhawaa bitee baadiyyaatti deemee gurgurachaa hin jiru, qotee bulaan qotee oomisha isaa magaalaatti fidachaa hin jiru, gadi bu'ee iyyuu qotaa hin jiru. Amma keessatti yeroo ammaa kun yeroo roobaati, yeroo qonnaati. Yeroo Oromoon gadi ba'ee qonnaa qotuudha. Baadiyyaan Oromiyaa hedduu keessa lola deemuu jira. Kanaaf Oromoon gadi ba'ee qotuutti hin jiru. Jireenyi Oromoo amma arginu caalaa fuulduratti hammaachuudhaaf deema. Keessattiyyuu uummati Oromoo jireenyi isaa fuulduratti haala hamaa, haala yaaddessaa keessa seenuuf akka jiru tilmaamtaa jechuudha. Kun ammoo Oromiyaa keessayyuu qofaa miti, amma babal'ate bakkoota hedduutti amma kibba impaayera kanaa yoo deemte gaaffiin saboota, gaaffiin ofiin of bulchuu, gaaffii bilbiltuu ta'ee deemuu jira. Sabootii, sablammootii fi uummattootii kibba impaayera kanaa hedduun mootummaa naannoo isaanii ijaarrachuu barbaadu. Mootummaan ammoo gaaffii kana keessummeessaan jiru, walitti cafaqee mootummaa naannoo ijaaruuf barbaada. Isaan ammoo lakki hundi keenya mootummaa naannoo mataa keenyaa ijaarrachuu qabna jedhu. Garaagarummaan kun naannoo sanattis lola hedduu uumuu jira. Naannoon sun akkuma Oromiyaa naannoo qonnaati. Naannoo kana keessatti jeeqamsi babal'achuu jira. Jeeqamsi babal'achuun ammallee qaala'insa jireenyaa hamaa walirratti ijaaraa fuulduratti akka inni deemu agartaa jechuudha. Ayyee fayyaa ta'a. Keessumaa egaa kufaatii yookaan dinagdee biyya kana keessatti gadi bu'uu wal qabatee akkuma isin kaastanii lolli gama tokkoon gahee olaanaa qabaatu malee rakkooleen uumamaa fi namtolcheen kan baroota darban keessumaa waggoota 3 darbanii asitti akka malee Oromiyaa fi akkasumas biyya Itoophiyaa kana daran akka miidhaa ture ni jira. Keessumaa dhimma rakkoo uumamaa wal qabatee babal'achuu hongee biyya kana keessatti mudateen lammiileen biyyattii daran buqqaatiif saaxilamu, akkasumas immoo balaa beelaaf saaxilamu. Akkuma isin kaastanuu dhaabbileen yookaan jaarmiyaaleen idil addunyaa tokko tokko gabaasaatii jiru. Kun irratti dabalate keessumaa dhimmoota hanqinoota uumamaa, rakkoolee uumamaa wal qabatee, diinagdee wal qabatee kufaatiin kana caalaa biyya kana keessatti yoo mudate tarii egereen biyya kanaa maal ta'uu mala kan jedhu irratti meenu kaasan. Seenaa biyya kana obboota deebitee oguu ilaaltu lolli garaagarummaan siyaasaa, waldhabbiin jeeqamsi siyaasaa, rakkoo siyaasaa dhalaa, rakkoo hawaasummaa dhalaa kun deemee jijjiirama mootummaa akka inni fidaa as ga'e tokko agartaa jechuudha. Dhiyeennuma kana gaaffiin lafaa mootummaa IPRDF keessa jijjiiramni xixiqqaan akka dhufu godhee akkasitti warri aangoorra jiran kun akka dhalatan godhee jechuudha. Gaaffiin har'a namni bor maaliin nyaadhaa yaaddoo guddaa keessa jira. Bor maaliin nyaadhaa daabboon har'a daabboo argadhe daabboon boru eessaa dhuftii yaaddaa jechuudha. Basic need wanneen bu'uuraa jireenya nama tokko jiraachuudhaaf bu'uura ta'an majority harka guddaa harka 70 uummata harka 70-80 uummata biyya kanaa dhaqqabaa hin jiru, uummata biyya kanaa argachaa hin jiru. Jaldajeeneen akkuma kaasanii har'a boba'aa ji'aan ji'a lama gatiin isaa dabalaa jira. Amma ji'a dhufullee taanillee gatiin ni dabala. Gatiin boba'aa gaafa dabalu qaamota diinagdee hunda deemee tuttuqaa jechuudha. Geejjiba ni tuqaa. Gatii korreentii ni tuqaa. Bakkinni tun gatii nyaataa ni tuqaa. Waan inni hin tunne hin jiru jechuudha. Jireenyi namaa akkasitti kufaa gaafa deemu deemee diinagdeen biyya kanaa, politikaan biyya kanaa gaaffii kanaaf deebii kennuu gaafa dadhabu jijjiiramni dirqiitti jijjiiramni akka dhufu godha jechuudha. Kanaaf waan lama ta'e gama tokko mootummaan fedhiin siyaasaa jiraatee gattaa'ee karaa nagaatiin dhibdeen kun furamee jijjiiraan akka dhufu godhu yookaan ammoo taa'ee rakkoolee nama nu agarru kun guddatanii jijjiirraa mootummaa akka isaan fidan eegna jechuudha. Tole obbo Dajanee asirratti yaadni ka'aa jiru keessumaa gama kufaatii diinagdeen mootummaatiin gama mootummaa yoo ilaallu mootummaan ammoo
kufaatii diinagdee yeroo ammaa biyyattii keessatti mudate damdamachiisuuf malawwan garaa garaatti dhahaati akka jiru gaaga'ama miidiyaa mootummaas ta'ee qaamota garaa garaa irraatii ni dhaga'ama. Keessumaa immoo Oromiyaa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kana beela biyya kana bara dhuftuu keessatti akka mudanneef jecha piroojeektiiwwan garaa garaa akka eebbisiisaatii jiran quba ni qabna. Darbee ammoo inumaayyuu kan durii caalaa galiiwwan gurguddoon bara kana akka argaman kan jedhudha. Isin garuu kanarraan ala tarii hammaachuu mala yaanni jedhu gaasirraan karaa obbo Jabeessaatti ka'eera. Mee kana wal qabate sababootumti kufaatii diinagdee biyya kana keessatti mudateef ta'an ijoowwan maali? Kanaaf fallis kan furmaanni maal ta'a jettanii yaaddu? Kaniif maal seetan? Sareen jedhan sareen aannan dhangalaasteet adurreetti waan qabatte haa adurree dhugee adurreen durumaa aannan dhugdi miti aannan dhugee adurreedhaan jedhamu sana akkan taane eenyu dursa siyaasa moo kufaatii siyaasaa moo kufaatii diinagdeeti an dursu miidhaa biyya tokkorraati isaan geessisu sakamiidha yoo inni diinagdee yoo inni anaan natti hin fakkaatu diinagdeen kufaatiin diinagdee rakkoo biyya tokkotti uumuu danda'a. Garuu rakkoo diinagdee sanaaf inni guddaa kufaatii siyaasaati. Kufaatii siyaasaati. Kun jechuun gabaabumatti diirameenneera. Osoo naannoo tokko mana maatii tokko bira waraanni hin jiraanne qotuun danda'a. Qote immoo qonna sana akkaataa warri sun qotan sanyii isaan facaasan hammam akka qotan hammam akka araaman hammam akka haaman akkamitti akka galchatan sanatu diinagdee irratti impaaktii fida. Amma diinagdee madaaluu hin dandeenyu. Diinagdeen hin kufee hin guddate jechuu hin dandeenyu. Maaliif already siyaasi biyya kanaa kufeera waan ta'eef. Hangamni isaa kufeera waan ta'eef. Siyaasa kufe keessa biyya kufuuf kaate keessa jirra waan ta'eef. Kanaafis immoo yoo ilaalte seenaa biyya kanaa keessatti waraanni Itaalii Eertiraa hidhachiise. Waraanni Itaalii biyya kana keessatti Adawaa isaa jedhamnu waraana Maacoo isaa jennu waraanni biyya kana Itoophiyaa isa duraatiif rakkoo keessa bulchan jennu waraana alaati. Waraanni alaa Itaaliin hidhattee biyya kana galte Eertiraa hidhachiise. Uummanni Eertiraa sababa waraana Itaaliitiin hidhateen bilisa obbaase. Rakkoo biyya kanaa keessaatis murna tokko harka waraana naqee galuun mataa isaatti maal ta'e rakkoo biyya kanaa fide jechuudha. Ammoo deebi'ee waraanni Itiyoo Eertiraa Tigraayin hidhachiise. Qabeenyi biyya kana, jireenyi biyya kana, diinagdeen ati qabdu, waan ati qabdu, qabeenyi doolaariin, sharafa doolaariin hunda bittaa meeshaa keessa galee jechuudha. Kanaaf waraanni Dargii wajjininis ta'e haa ta'u waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa wal waraananiin akka ta'utti waraanni akka makaanaayizidii warri jedhaman warri Tigraay akka hidhatan godhe. Areelee kitaaba koo Ekeraa Diimokiraasii keessa sirriitti lafa kaa'eera. Kokkeen Eertiraa irraa hafe otoo hin citin garaan Itoophiyaa jedhamu kun otoo hin borcamiin kana fooyyessuu qabna jedhee qabxii 7 tokko lafa kaa'eera. Amma kokkeen Eertiraa irraa baate citaa jirta jechuudha. Waraanni Tigraay irratti ta'e immoo Amaara hidhachiisee jira. Akka ta'utti waraanni biyya kana, qabeenyi biyya kana, meeshaan gugurdaa, makaanaayizidii ta'an adda addaa eenyuun hidhachiiseera? Amaara hidhachiiseera. Inni immoo maal akka fidee dhufu? Inni kun ganama galgala uummata Oromootti duulchisanii duulanii Oromummaaf Oromoo balleessinadhanii kun mootummaa wal ta'anii jechuudha. Oromoof Oromummaa balleessina. Irraan deebi'a. Oromoof Oromummaa balleessina
ijoollee Oromoo wajjin ta'anii piroojeektii Oromoo irratti baasanii amma sababa kanaatiin immoo akka ta'utti Amaarri hidhatee jira jechuudha. Kana fudhu. Waraana Eertiraas haa ta'u Eertiraan cituudhaaf, waraana Tigraayis haa ta'u Tigraay cituuf ka'uuf, meeshaa kuufannaa Amaaraa ta'uu kana warri kibbaa kun miidhamaa jiru. Waraanni kun qabeenya isaanii, waan isaan horatan, waan isaan qaban, waan isaan yaadan, barnoota isaanii, sammuu ijoollee kibbaa kanatti gargaarame kibbannaan jedhu Oromoo qabatee jechuudha. Siyaasni biyya kanaa iddoo lama. Siyaasa kaabaaf, siyaasa kibbaa. Northern and Southern politics. Siyaasa warra kaabaaf, siyaasa warra kibbaa ta'ee addaan citeeran. Totally. Biyya kana keessatti ofumaa ijoolleen keenya faana rakkatu malee. Kanaafi gatii ijoolleen kibbaa Oromoo, Somaaliyaa, Affaar, Sidaamaa, Kambaataa, Hadiyyaa, Walaayittaa warri kun kaffalaniin warri kun of ijaaranii biyya mataa isaanii ijaarrachaa jiru jechuudha. Amma qabeenyi biyya kanaa Eertiraa ijaareera, qabeenyi biyya kanaa Tigraayin ijaaree biyya godheera already. Acha deebi'ee immoo Amaara biyya taa'isnaa jechuudha. Nun teenyeedhuma garbicha sadhan. Gooftaan hin jijjiiramaa garbicha achumaa jechuudha. Gooftaan hin jijjiiramaa garbicha achumaa jechuudha. Kanaaf garba immoo an ta'e nuyi. Sababa kanaaf immoo eliitota Oromooti. Anaan ifa banaa godha. Haan beekna warreedhaan Oromoo. Anarraa qabee jechuudha. Dogoggorri ani uummata Oromoo irratti hojjedhetu haga yoona Oromoo rakkisaan jedhu sanan of keessaa qaba jechuudha. Yeroo Itaaliis, yeroo Maacoos goonni Oromoo caaleen jiru na lakkaawwatan. Gooti ol ba'ee har'a seenaan galagalchee kitaabota addunyaa laallee haanii har'a ilaallu goonni Oromoo caalee hin jiru. Biyya kana ijaarradhanii isa Amaarri deemte mandara keessa deemte wajjin biyya kana ijaarradhanii Oromoon gatii isaaniin kaffaliin hin jiru. Biyya kanaan ijaaree Oromoodha malee saba biraa miti. Sabni biraa biyya kana diiga akka ta'utti. Eertiraan eliitii biyya kanaa turanii ministeeronni biyya kanaa Eertiraa caala, waraanni biyya kanaa Eertiraa caala, diinagdee biyya kanaa keessatti Eertiraawwantu caala. Seenaa yoo duubatti deemanii qoran. Isaan akkasitti qabeenya kuufatanii deeman. Ammas deebinee wal fakkaatu uummanni Tigraay lola kamiyyuu haa ta'u dandamatanii of danda'anii biyya of danda'u of taa'isaa jiru jechuudha. Kun qabeenyuma biyya kanaati waan oddoodhaan wanta argame hin jiru jechuudha. Kanaaf kana san ejjete eliitii Oromooti. Yeroo sanas akka ta'utti anatu biyya ijaaree jedhanii Gondar anatu ijaaree, Walloo anatu ijaaree, Bahar Daar anatu ijaaree, biyya Raas Mikaa'el biyya ejjuuteedhanii lakki biyyi kun anatu ijaareedhanii qabatanii hin jiran. Otoo wal mandaraan wal qoodanii otoo inni Gondar isa Wallootti duulu inni Walloo isa Shawaatti duulu achiin diina atti harkatti of kennanii yeroo sanas jechuudha. Asinnaa dhufnu 66 eliitota Oromoo otoo wal nyaatuuti dargin jidduutti ba'ee ani waan gatii kafalchiise. 83 afuris osoo eliitiin Oromoo wal nyaatuuti wayyaaniin inni har'a komannu aangoo fidee of danda'ee har'a biyya of dandeessu ijaarrate. Har'as 2010 otoo eliitiin Oromoo wal nyaatuuti. Balaan hamma kanarra ga'ee jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo gatii kaffaluu dhiise ton ta'in dogoggora eliitota beektota hayyoota Oromoo ofiin jedhanitu ummata gatii kaffalchiisa ummata Oromoo. Ani baay'een itti gaddu uummanni Oromoos naa dhaga'u, sabni kunis naa dhaga'u, beektonnis na dhaga'a, hayyoonnis na dhaga'a, hooggantoonni siyaasaas na dhaga'a. Dogoggora keenyan uummanni Oromoo nu harkatti dhume. Dhaabannee ofaa ilaallu, dhaabannee mandara keessaa baanu, dhaabannee ani beekaadha, ani wallaalaadha inni wal qooduu keessaa baanu, dhaabannee amantii keessaa baanu. Akka Oromoo taati Oromoo amma yoonaa idaa biyya kanaaf kaffaltu, gatii biyya kanaaf kaffaltu, abbaan Oromoo
gatii biyya kanaaf kaffalu yoo irraa haquu baanne borus balaa kanaa oli keessa buuna jechuudha. Har'a Oromoon kaleessa warra siyaasaa warra Abashaatu kana nu godhedhe siyaasa Abashaaf siyaasa Ormaatiin jedhee achi keessa ture Oromoon achitti wal nyaachaa ture. Achi deebi'ee yeroo muraasa immoo siyaasa gandaatiin liqimsamee ture siyaasa gandaa keessaa immoo akka ta'utti bahe. Amma immoo siyaasa amantii keessa galutti jira. Please rabbiin sodaadhaa uummata Oromoo, hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo. Oromoon gara kanaa booda gara amantaa wal jeequtti jira waan ta'eef isa kana keessas balaa biraa fida. Kana keessa ammoo Amaarri biyya mataasaa ijaarrata jechuudha. Eertiraa ijaarsis of dandeessis, Tigree ijaarsis of dandeessis, Amaara ijaarsisnee of dandeessisna nuna akkuma diiraman siin jedhe garbicha manaa taane abbuma dhufeef luka dhiquuf qophaa jirraa. Abadan uummanni Oromoo kana jalaa yoo akka ta'utti wal ta'een adeemne, yoo akka ta'utti wal hin dhageenye, yoo akka ta'utti wal faana hin taane balaa biyya kanaa, kufaatii biyya kanaa ammas nurratti kufaa. Biyyi kun kufeera hin kufne isa warri kursiirra taa'u callisaniittiin amma kursiirra hin jirutti jedhanii diraamaa haasa'uu danda'u. Ani miidhamuu danda'a, sun miidhamuu danda'a. Namatti aare nama fuuldura jiru dha'anii waan barbaadan gochuudha. Amma miidhaqeenyi irratti miidiyaa irraan dhage. Miidhaqeenyi irratti Oromoodhumti warri mootummaadhaa waraana fudhatee dhaqee warri WBO immoo waraana walitti bobba'anii isa keessaa waraana WBO boojineerraa jedhamee egaa booji'amee harka isaanii galee booda innasuma rashananii dhaabanii nama 7 guban gabaa walakkaatti gubate namni. Kun abbaan fe'e walaa waraanu dhimma waraanaa fedhii waraanaa hin qabu akka dhuunfaa kootti namni mirga isaatii bahees haa ta'u namni lakki aangoo kootis jedhu yoo mootummaa warri WBOs mirga saba Oromoon kabachiisa warri jedhu nama tokko sabannaa yookaan immoo mooraalii ilma namaa man eegnetti eessadha galmi keenya. Eessatti gallame? Kana caala kufaatiin biyyaa jira. Kana caala kufaatiin siyaasaa jira. Kun jechuun maal jechuudha? Siyaasni du'ee namni wal obsuu dadhabee sammuun namaa waaqa ga'ee sammuun ol deemee gara maraatutti jira jechuudha. Amma dur faranjiif gurraachuu wal lolan yoo wal qaban walii tolereet godhu wal obsu. Innamma aariin sun uummanni oddoo lamatti oddoo sadiitti oddoo afuritti wal qoode miira keessa galee sammuun jibbinsaa sammuu yaabbate wanta warqoo aytan jedhe. Kanaa booda akka foon hoolaatti otoo xabbasnee nyaanneeyyuu hin quufnu jedhe. Miira sana keessa jira namni biyya kana. Hoolaa akka hoolaatti ilma namaa xabbasnee yoo nyaanne hin quufnu. Look, the psychological moral. Psychological moral. Kanatu guddate jechuudha. Nama gubuun kana ol miti jechuudha. Nama gubuun isa hamma kana namni diina walitti ta'eera jira waan ta'eefi already siyaasni kufeera, mootummaan kun kufeera, gatii kanaa maaltu maal ta'e isa jedhu sana keessa jirra toon taane sababa kanaaf anasumaan siyaasni biyya kana hamma fe'e siyaasa hodhitus erbitus ijaartus haaraas ijaari isa ijaarames hodhi isa hodhames yoo dide erbi siyaasa erbitus hodhitus ijaartus siyaasni biyya kanaa oddoo lamatti citeera. Siyaasa warra kaabaaf siyaasa warra kibbaa ta'eera. Uummanni kibbaa
tokko ta'ee humna ijaarratee yoo danda'e siyaasa kaabaa wal qixxaatee tokkummaa biyya kanaa keessatti nu oddoo kana jira jedhee akka abbaa biyyummaa isaa gonfatu. Yoo hin ta'u immoo mana isaa akka eeggatu. Yoo kana hin taane kufaatiin nama dhufu uummata Oromootiif balaa guddaadha. Jiraachuufiyyuu balaa guddaadha. Kanaaf warri biyyan bulchettanis warri wallaagaa waraantanis uummata Oromoon achiin gaa'edhan dhaabbatamee wal faana gar tokkotti hin deebine inni tokko mo'uu danda'a. Dhimmichi dhimma humnaati waan ta'eef. Dhimma kana keessa ammas Oromoo cabiitii Oromoo dhufaa. Keessuma wal mo'anii innaa qaban wal gubu kun addunyaa kamirratti uumameen jiru. Amma seenaa Oromoo keessatti haati Oromoo kan teesseen dhaggeeffattiin ilaalti yaaddechuun baay'isee anaan garaa na nyaate namni innaa gubatu. Du'uun namni sun kaayyoodhaan walitti dhufee wal ajjeesanii badaa cinqiisan qabu. Nus kanuma eeggata waan ta'eef. Du'aaf du'uu dhiisuu garuu mooraalee bira darbanii foon namaa nyaachuu foon namaa gubuun reeffa gubuun kana caala siyaasni biyya kanaa kufe biyyi kufteen agarree jechuudha galatoo. Tola asirratti wanti ka'uu qabu gaa keessumaa siyaasnumti biyya kanaa jiraachuuf dirqama nageenyi biyyatti mirkanaa'utu irra jira silaawu. Akkuma sirnumaa fi seerumaattuu yoo nagaan yoo uummanni jiraate mitiiree kan siyaasni biyya kanaattis adeemsifamu irrattis wal falmamu silaatii gaa waan amma argaa jirru ammoo siyaasnis nageenyi biyya kanaas akkuma isin kaastan waan jiraachaa jiru natti hin fakkaatu naanis haa ta'uti garuu gama mootummaas ta'e gama qaamota mootummaa irratti ka'anis ta'e akkuma isaan kaasan gidduutti lammiilee nagaa lammiilee homa tokko kan ofirraa hin hidhatiintu guyyaatti harca'aati jira keessumaa Oromiyaa keessatti yoo fudhanne dhugaa dubbachuuf haguma umurii keenyaa kanatti waan arginee hin beekne akka bara kanaa akka waggootan sadan darban kanaa tasaa'uu takka dhageenyes arginees hin beeknu gaasin nurra caalaa xiqqoo gaa turtii siyaasa kana keessas turtaniittu. Kanaaf ammoo yeroo baay'ee gaa akkuma isin kaastanii wal waraansi biyyattii kana keessatti waggoota sadan kana keessatti darbe kanan jedhamu kaaba Itoophiyaatti akkuma isaan kaasanii TPLF waliin hanga wal balleessinaa tokko wal moona jedhanitti deemanii dhumarratti garuu gara nagaaf harka kennachuutti lixani lamaanuu harka kennachaatis jiru. Lameen isaaniiyyuu nagaa akka filatan. Kanaaf siyaasa biyyasaa ta'u waraanasaa ta'u dursi nagaaf osoo kennamee bareeda yaada jennu qabna. Kanaa wal qabatee Oromiyaa keessatti mootummaan ammas qaamota hidhataniin keessumaa waraana bilisummaa Oromoo isaantu biyya kana jeeqaa jira jechuun egaa shororkeessaa jechuun moggaaseera. Wanni maree bakka bu'oota uummataas yeroo darbee moggaasuun bifa shororkeessummaatiin mootummaa waliin waggoota 3 darbanitti wal waraansaa irra akka jiran namuu quba qaba isinis quba qabdu. Kanumaa wal qabatee yaada sinnaa kaasuu barbaaddan dhuguma waraanni bilisummaa Oromoo kan amma bosona keessa jiru kun mootummaa waliin wal waraananii wal injifachuu danda'u tokko. Lammeessoon mootummaan Itoophiyaa yeroo darbe keessa yaadachuu baatii darbe keessa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf jecha mootummaa naannoo waliin illee akka deeggarsa waloo waliin akka hojjetan waamicha dhiyeesseera. Keessumaa mootummaa naannoo Amaaraa waliin ta'uun waraana bilisummaa Oromoo ka hidhatee bosona keessa jiru balleessina jechuun erga walii galanii booda yeroo ammaa kana duula jabaa lixa Oromiyaa kibba Oromiyaa fi akkasumas giddugala kana keessatti irra jireessaan bobbaasetu jira. Isaan keessatti gaa lammiilee nagaatu dhumaa jira. Kanaaf lolli kun dhuguma fiixaan ba'ee mootummaan injifatee nagaa biyya kana keessatti buusuu ni danda'a moo malli maali jettanii yaaddu akka dhaaba keessattis? Seenaa biyya kana booda deebitee yoo ilaalte seenaan biyya kana seenaa lolaati. Seenaa lolaa biyya kana arginee hagammaa geenye keessatti warri lola sana jalqabee ni injifanna jedhe takka injifatee hin beeku. Haile Sillaasee kaasuu dandeessaa, Mangistuu kaasuu dandeessaa, Mallas Zeenaawii kaasuu dandeessaa. Ka ammaa kana ka Tigraay kaasuu dandeessaa. Ka Oromiyaa keessallee kaasuu dandeessaa jechuudha.
gaaffiin bilisummaa, gaaffiin mirga murteeffannaa, gaaffiin dimokiraasii, gaaffii uummata bal'aati, gaaffii uummata cunqurfamootaati. Sirna cunqursaa uummata bal'aa kanarratti itti fufsiisuudhaaf lolli gaggeeffamu lola murna xiqqaatiin gaggeeffamudha. Lolli kun lola uummata bal'aa fi murna xiqqaa gidduutti gaggeeffamudha. Takkaa lolli uummata bal'aatiin gaggeeffamu seenaa addunyaas booda deebinee yoo ilaalle, seenaa biyya kanas booda deebinee yoo ilaalle injifatamee hin beeku. Kana namni barachuutu irra ture. Kanarraa waan hedduu baratee keessatti biyya rakkattuu addunyaarraa eegee dinagdeedhaan eegee taatee jirtu kana keessatti ammoo namni lolatti seenu dura marroo 100 irra deddeebi'ee yaaduutti irra ture jechuudha. Amma laal qabeenyaa biyyi kun qabdu hundi duguugamee meeshaa lolaatti ittiin bitamu jira. Qabeenyaan biyyi kun qabdu duguugamee kasilaattiin bobaa bitan, kasilaattiin qamadii bitan, kasilaattiin daabboo namaa bitan, kasilaattiin qoricha bitan marti duguugamee gara meeshaa bituutti deemuu jira. Amma nin dhagahaa dirooniin tokko doolarii miliyoonii 12 bitamaa jedhan long wing amma chaayinaarraa miliyoonii 12 bituu jedhamaa jechuudha. Miliyoonii 12 kana hospitaalatti jijjiiri. Miliyoonii 12 kana mana barnootaatti jijjiiri. Miliyoonii 12 kana bishaan qulqulluu nama keenya dhaqqabsiisutti jijjiiri. Riqichatti jijjiiri, karaatti jijjiiri, qonnaatti jijjiiri, investmentiitti jijjiiri. Kun hundi dinagdee biyya kanaa sadarkaa guddaatti tarkaanfachiisuu kan danda'u ture jechuudha. Kana hunda lolli biyya kana keessatti gaggeeffamu qabeenyaa kana hunda xuuxee ka biyya kana rakkina hamaatti saaxile kanaa jechuudha. Kanaaf lolli biyya kana keessatti gaggeeffamaa jiru lola uummata bal'aa gidduu fi morna xiqqaa gidduuti, lola haqaatii fi lola dabaati. Dabaa fi haqatu wal loluu jira. Uummata bal'aa morna xiqqoo wal loluu jira. Gaaffii haqaa fi gaaffii dabaa wal loluu jira. Sirna cunqursaa fi gaaffii bilisummaatu wal loluu jira. Cunqursaan injifatee hin beeku, dabii injifatee hin beeku, morni xiqqaan uummata bal'aa injifatee hin beeku, dhummisaa injifannoo uummata bal'aatiin akka inni xumuramu shakkiin tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf badiin haga ammaa dhaqqabe akka ittiin fufneef gattaa'anii tasgabbaa'anii yaadanii karaa nuyi haga ammaa irra deemne karaa dabaati, karaa diigumsaati, karaa hiyyummaati, karaa beelaati asirra dhaabbannee karaa biraa baafachuu qabna jedhee namni itti yaaduu qabu ammaa jechuudha. Nuyi kanaaf furmaata lafa keenya qabna. Furmaati nuyi lafa keenya jirru marii siyaasaa gaggeeffamuu qaba kan jedhu. Mariin siyaasaa kun marii siyaasaa callisee ka amma dubbatamu kanatu hin taane ulaagaa paartiileen gaafatan ka guutu, ulaagaa gaaffilee biyya kana keessatti baroota dheeraadhaaf gangalatee as gaheef deebii kennu ta'uu qaba ka jedhu qabna. Mariin siyaasaa biyya kana paartiilee hunda irratti hirmaachisu, ka agartee qaama bilisaan gaggeeffamu, iftoomina qabu, addunyaallee United Nations qaama addunyaallee hirmaachisu biyya kana keessatti gaggeeffamee karaa biraa baafachuu qabna ka jedhu akka bilisummaa Oromootti jennuu qabna. Yeroon kun ammoo yeroo kamirrayyuu yeroo taa'anii ilaalanii nugaa hadhaabbatu wal dhabbii qabnu wal bira teenyee karaa nagaatiin furannee kallattii itti fuuldura deemnu ammoo waliigaltee irra geenya yeroo ittiin jedhamu yeroon kun. Mee dhimma kanaa wal qabatte gaggabaabsina haala yeroo keenyatti fayyadamna. Buda janee dhugaadha jechaan lammiilee kamiyyuu kan saba kamiyyuu akka nama mararuu sinuu kaastaniittu tibbana dhugaa dubbachuuf taanaan lixa Oromiyaatti bakkeewwan garaagaraatti ajjechaan lammiilee nagaa irratti xiyyeeffate adeemsifamaatii ture. Isaan wal qabatee dhaabbileen mirgoota namoomaaf falman jarmiyaaleen idil addunyaa tokko tokkos dhimma sanarratti ibsa baasaniiru. Qaamonni wal waraanan keessumaa akkuma isin dura kaase waraanni bilisummaa Oromoo mootummaatu akka harka keessaa qabu, mootummaan immoo waraana bilisummaa Oromootu lammiilee nagaa irratti ajjechaa kana raawwatu jechuun wal falmaatii jiru, ibsa wal irratti baasaatii jiru. Irra darbee ammoo gama mootummaatiinis qeeqni garaa garaa irratti ka'aatii jira. Mootummaatu harka keessaa qaba kan jedhu akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa torban darbe karaa miidiyaalee hawaasummaa irratti
as ba'uun egaa maqaan isaanii gaafa applikiin uma beekamu obbo Angaasaa Ibraahimiin dhiifama Dooktar Angaasaa Ibraahimii isaan ajjechaa bakkoota garaagaraa irratti raawwatamu sana mootummaatu hundeessee akka harka keessaa qabu mootummaatu akka irratti raawwatame jechuun egaa karaa fuula toora feesbuukii isaanii irraan kallattiin ba'uun egaa yaada isaanii qoodaati turanii. Gama mootummaatiin immoo lakki waan kana kan deemsisaa jiru qaama hidhateetu lammiilee nagaa saba irratti xiyyeeffateetu gochaa jira. Kanaaf isaan balleessuuf duula jabaa gaggeessaa jirra. Duula kanaan ol mo'atanii nagaa fiduu danda'u obbo Dajane. Mana murtee yeroo dhaqnu mana murtee keessatti jechuudha. Ragaa kamtu qabatama qabaa jedheetu addunyaanis haa ta'u seerri biyya keenya ragaa kamtu qabatamaadha. Ragaa kam ribeet deebinee cabsuu hin dandeenyu an jedhu sana ilaala concrete evidence. Manni murtii achirratti murtii yoo kenne ijibbaatan qabu. Maaliif ragaan sun publikiidha waan ta'eef. Kanaaf amma obbo Angaasaa Dooktar Angaasaa galatooma innaaniin ragaan paarlaamaa Itoophiyaa caaleen jiru Itoophiyaadha. Gocha Itoophiyaa keessa jiru namichi kun publikidha. Paarlaamaa keessa taa'aniitu yeroo adda addaas waan adda addaa jedhu mootummaadhaaf amanamaadha. Boodigaardii mootummaatiin deemu. Miseensa paarlaamaa jechuun heera mootummaa uummata isaan filateef mataa isaaniitii qofaaf amanamu. Eenyuuf uume paartii kamiin maaliif miti. Kanatti fayyadamanii dhugaa jiru lafa kaa'aniiru. Silaa yoona otoo paarlaamaan mootummaan kufeera hin jennes kanaaf. Ani sababa malee hin jenne mootummaanis biyyis siyaastis kufteetta hin jenne. Paarlaamaan hojii raawwachiiftuu to'achuu hin danda'u, hojii raawwachiiftuu fi qaamni seeraa ol bukkee deemuu hin danda'u, isa odeessaadhuma oolanii waan barbaadan jedhanii galanii waan barbaadan isa hojjetan sana jechuudha. It's a big liability. Responsibilitiin kun salphaa miti jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaa guddaa ture sila. Otoo biyyi kun biyya wal qabatte uummanni kun dhuguma mootummaa hin sodaatan ta'e beelli gadi hin qabne ta'e qawween gadi hin qabne ta'e hidhaan gadi hin qabne ta'e sila gaafuma Dooktar Angaasaa jedhan biyyi kun diigamte ture. Hamma nan taane nani Tuniziyaan diigamte. Tuniziyaan diigamte lakkii jedhee namichi of gube. Look, nama torba asitti gubate namni qawwee fi beela sodaate taa'a. Tuniziyaan garuu nama tokkotu of gube. Because of that biyyi sun waan irra geesse jechuudha. Kanaaf ani isa walmoone amma hidhatan isaa lamaantu ol beeka. Akkuma waliigalaatti immoo waraanni moomsa isaa fiduu haa dhiisu abbaan fe'iyyuu ammoo dhumarra nagaadha. Nagaadha. Garuu nagaa sana akkamitti qabnee deemnaa isin sun itti yaadamuu qaba. Fakkeenyaaf akkuma jabeessaa jedhanii Keeniyaan biyya sana keessatti jeequmsi hamaa ga'eera. Taa'anii biyya isaanii ilaalan. Biyya balleessineera paartiloon. Paartiin biyya bulchuu paartiin mormituu taa'ee of ilaalee inni duraa Kebeekin jechuudha. Taa'ee ilaalee biyyi narratti diigamte biyyi koo narratti diigamte nama seenaadhaan biyya Keeniyaa diige maqaa Keeniyaata balleessa qe'ee Keeniyaataan balleessa jedhee dhaabatee maal ta'e lakkiyanii namoota kanaan araaramuun qaba jedhee Afrikaa Yuuniyeenitti iyyate Afrikaan immoo United Nations waliin galanii deebi'anii taa'anii mari'atanii biyya isaanii tasgabbeessanii diinagdee isaanis nageenya isaanis wal faana tasgabbeessan jechuudha. Maal sodaatan? Lolaan wal mo'uu hin dandeenye. Ministeeroo Tuuniziyaa yoo dhaqne Tuuniziyaan mucaan sun
sababa sanaaf of miidhe isaa booda uummanni fi mootummaa wal nyaate maayidhaan jedhe nugusni isaanii sun yookaan nugusni biyya sanaa uummanni kun wal nyaachuu mannaa ana harkaan kenna aangoo nan gadhiisaa jedhe. Aangoo gadhiisee yoo taa'uun hin danda'amaayii jedhanii akka hin danda'amu jedhanii warri dargaggoota warri United Nations wal mari'atanii lakkii mormitus uummatas warra mootummaas akkamitti wal faana deemsisuu dandeenyaadhaanii uummata tasgabbeessanii mootummaa tasgabbeessanii mormitoota tasgabbeessanii biyya isaanii tasgabbii guddaa har'a qabeenya isaanii itti ta'a. Isaanis maal baran lolaan erguun keenya tokkoon keenya wal mo'uu hin dandeenyudha. Yemen milkaa'ee fi milkaa'uu baannu malee yeroodhaaf totaalii biyya badduu taate warri gamtoominni Arabaa Araboota gamtoomanii taa'anii lakki biyyi kun hin baddeedhanii qaama dargaggootaa qabatanii qaama dubartootaa qabatanii NGO adda addaa qabatanii warri humna qaban kun lakki biyyi kun diigamuu hin qabdu taa'anii xinnoo tasgabbeessanii turan. Sun maayedha lolaan wal mo'uu hin dandeenyu. Han jedhamu sana waan hubataniif. Kana caala baduu dandeetti Yemen. Akka biyyaattu durumaanuu biyya miti biyyoota namoota biraatti dhufanii waan ta'u innumti akka biyya jedhamtu sun biyyi sun hin baddi ture biyyi sun resistaansiyaan uumte taa'anii lolliif dabinsi yookaan wal jeequun biyya ijaaruu hin danda'u wal nu moosisuus hin danda'u waan jedhamu. Gara Manii Maariyaas yoo deemne jarreen sun har'a maaliif dhaabatanii lakki wal mo'uu hin dandeenyu. Wal mo'uun akka hin danda'amne waan ilaalaniif. Wanta biraa miti. Waan bade waan kufe waan ilaalaniif. Waan itti fidan waan ilaalaniif. Waan irra gahan waan ilaalaniif. Seenaan waan isaan gaafatu waan ilaalaniif. Kaniif lolli wal mo'uu danda'u wal mo'uu dhiisuu danda'u garuu kufaatiin amma irra geenye sababa walitti dhufuu dhiisuudhaan. Kanaaf akkaataa kanaan balaadha waan ta'eef keessumaa mootummaan yaada hamminaa keessa gorsa hamminaa keessa warra fedhii isaaniin fedhachuu barbaadan warra hamma isaa wal nyaatanitti qe'ee keenya ijaarra of ijaarree amma sanatti immoo nun kanarraa fayyadam jedhu sana yoo dhuguma uummata biyya kanaa jaalatu uummata kanatu aangoo isinii kenne ta'e kanatti amantu ta'e dhaabadhaatii balaan amma mootummaan irra jiru biyyi kun irra jiru baraaruu sinarra jira. Baay'ee immoo nama dhukkubsu ani personally kun an dhaaba koo miti jechuudha. Dhaabni koo ibsa baaseera kaafaawwan ibsa baaseera asirratti an dhaabni koo keessa jiru Madirakis ibsa baaseera kanarratti teenyee mootummaa mariidhaan ijaaramu as teenyee namni kamiyyuu otoo keessaan nafin nama beekamaa tokko qabee hamma dhaabbilee kamii isa waraanaas haa ta'u isa nagaas haa ta'u teenyee mari'annee biyya kana baraarraan jedhu bultuma lama dura baasee jira kaafaa'oonis Madirakis. Anis akkaataa kanaatiin akkaataa dhaabni koo amanu sanatti amanaa jechuudha. Hoogganaa dhaaba sanaa keessumaa qaama hoogganaa siyaasaa dhaaba sanaa hangan ta'etti waan dhaabni koo jedhe sana dirqaman fudhaa jechuudha. Akkasitti amana. Personaal immoo baay'ee na dhukkubsu. Humni kee hammam nama jilbeeffachiisu hammam nama utaalchisu agarsiisa jechuudha. Warra Tigraay wajjiniin hin araaramna warra Woboo wajjiniin hin araaramna jechuun this is painful. Baay'ee nama dhukkubsa.
Maaliifanii jaalala isaanii toone Oromoo ta'ee Oromoo keessatti dhaladhee akka Oromootti miiri kun itti dhaga'ama. Balleessanii lamaanuu balleessaniiru haa jennu. Alagaa wajjin nan araarama. Balleessa koo immoo diinneffadhee nan bisannaa jedhu diinummoo babal'isuudha malee bu'aa hin fidu. Tarii araaras buusuu danda'a. Ani miiruma isaatti natti dhaga'ame. Kun jechuun really jaalala waraanaa yookaan jaalala maalee tonte akka sabistaansii miseensa Oromoo ta'ettidha ani naasawu. Akka siyaasa ejjennee nooma waan jechuun akka miseensa Oromoo tokkotti natti dhaga'ame. Silaa namni nagaa qabu, silaa namni sammuu qabu. Anaaf situ obbolaadha araaramne walitti nu buuse silaa sanuma. Faayidaa koo jallisteedha. Meemaa faayidaa kee maaliin jallise waliin jenne wal atakaruu dhiisne wal ganuu dhiisne wal shawwaduu dhiisne diirama jedheera. Eliitii Oromootu uummata Oromoo gatii kaffalchiisa. Uummata Oromoo na dhaggeeffadha. Eliitii beektota Oromootu Oromoo gatii kaffalchiisa. Gatii kana gatii amma yoona Oromoo kaffalchiisneerra adaraa rabbii. Siyaasni kadhaan hin ta'u. Humnuma Oromoo wajjiniin araaramnettan uummata Oromoo wajjiniin araarama. Amma Oromoon konyaan wal qoodee, amantaa wal qoodee, sobee maallaqa qabu wal qoodee kun gizaawi yeroodhaaf namatti fakkaata garuu hunda keenya fudhatee deema waan ta'eef araarri isa dhumaaf isa gatiinsaa hamman jedhame gatiin araaraa hamman jedhame hin beekamu. Gatiin araaraaf gatiin lafaa biyya kanaa tokko. Gama bira diidaman jettan. Qabeenyi biyya kanatti waraana bituudhaaf diroonii tokko meeqattan jabu. Doolaara miliyoona 12. Eessaa dhufe? Tigraayitu kenne moo warra Amaaraatu kenne? Eessaa dhufe miliyoonni kun? Lafa Oromoo cabacabamudha. Lafa Oromoo. Gibira Oromoon kaffaludha. Daldalaa Oromoon mootummaa koo ta'ee faana deemudha. Sooressi Oromoo mootummaa koo ta'ee mootummaaf kennudha. Mootummaan kun maqaa biyya kanaatiin qabeenya Oromootiin naan liqeeffatudha. Kanaafuu manni Oromoo noo jechuutu irra jira. Lafa kun gurgursiisu jechuutu irra jira. Gibira ittiin waraana waan inni hin ta'u jechuutu irra jira. Gatii kanaa uummanni Oromoo nu araarsutu irra jira. Dargaggeessa Oromoo nu araarsutu irra jira. Hayyoonnis immoo deebitanii kallattii tokko inni kaan firfaariin, inni kaan amantaan, inni kaan sodaan, inni kaan immoo waanuma saalaalee burjaaja'uun ta'uun qabu inni amantii sirreessu, inni qabeenya qabu qabeenya sirreessu, inni beekumsa qabu daandii beekumsaa sirreessu, dargaggeessi humna qabu daandii humnaa sirreessine qootii tokkotti galchanne uummanni Oromoo akkuma kana dura tokko ta'uu beekna isa addaan nu baase ifanne gorsanne tokko taane yoo nun tokko taane Itoophiyaan namni wacuufis hin fayyisna yoo tokko taane haadha Oromoo boosus hin fayyisna hin hirphina immaan isaanii irraa haqna sabbata isaanii qal'ate deebinee jabeessinaa fi mudhii diigame ijaarra yoo kana ta'u baate wal fudhannee bannaa. Ayyaanota tole gara keessanitti deebi'aa yaada kanarratti yoo qabaattanii irrattis dabalaani dhimma marii biyyaalessaa wal qabatee isaanis kaasanii dhugaanillee ijoo dubbii gosa xumuraa gochuuf hin ture. Marii biyyaalessaa kun dhugaa dubbachuuf namni waan jibbu natti hin fakkaatu. Biyya kana gara nagaatti deebisuufis ta'e nagaa buusuu fi silaatii mariin filannoon qabu. Marii biyyaalessaa hunda hirmaachisee ammoo mootummaan marii biyyaalessaa kan hunda hirmaachisee jechuutti jira. Kanaaf komishiniin gama mootummaatiin karaa mootummaan beeksiseera. Komishiniin sun garuu mootummaan walabaadha. Kan hundumarraayyuu adda ta'e kan ofii of ijaaredha. Kanaaf keessallee hin gallu waa'ee komishinii sanaa jechuun mootummaan yeroo adda addaatti labsaati ture. Komishiniin hundaa'ee gara marii biyya kana marii biyyaalessaatti uumuudha.
jechuun mariin biyyaalessaa akka adeemsifamuu fi hulaalee tokko aanjeffachaati jira. Mariin biyyaalessaa suni tarii fiixaan ni ba'a hin ba'uu gaa wanta itti aanutti teenyee walumaan kan ilaallu ta'a. Mariin biyyaalessa mootummaan qabate san abaawoon akkamitti ilaale lammeessoo mariin biyyaalessa hunda hirmaachisu kun maal of keessatti qabata moo akkuma isaan kaasan isa tokkoof fira ta'anii isa tokkoof immoo nyaapha yookaan diina ta'anii marii adeemsisuudha. Kanarratti ejjennoon abaa'oo maal fakkaata yeroo ammaa kana? Utuu gara sana hin deemin kaamma dhiyeenya kana iccitii Dr. Angaasaan gadi baase sanatti qowwaa jechuu barbaada. Beektaa namni tokko ati poolisa taate namni tokko si dhufee balbala rukutee si ol seenee nama ajjeesee dhufee yoo siin jedhe waan jalqabaati gootu waan sana akka dhugaatti fudhatta. Akka dhugaatti fudhatta waan itti jalqaba gootu dhattee sammuusaa sakattaasifta. Sammuusaa nagaa miti moo nagaadha akka jedhu sakattaasifta. Irraa kan hafee waan namni sun jedhu akka dhugaatti fudhatta jechuudha. Angaasaan biyya kana keessatti akkuma caasaan ol guddachaa deemu iccitii ati argattullee guddata. Warra akka Dr. Angaasaa fa'aa beeki biriifiingii haala biyya keessa yeroo adda addaatti argatu beeki. Miseensa paarlaamaati. Hooggana keessa jira. PP keessa jira. Haala biyyi kun keessa jirtu guyyuutti biriifiingii argata. Iccitii guddaa argachuudhaa fi carraa qabaa jechuu barbaadeen. Carraan isaan argatanillee bal'aadha. Kanaafi waan biyya kanaa hubachuudhaa fi waan Dr. Angaasaa jedhe namni akka faaktii akka waan qabatamaatti fudhatuu qaba jechuudha. Namni kun nama qawween itti qabamee haasawee hin turre, nama eegumsa mootummaa jala jiru, biyya kana keessa taa'ee barcuma mootummaarra taa'ee mindaa mootummaa nyaachaa jireenya mootummaan kennuuf jiraachaa nama haasaweedha. Waan biyya kana eenyuutti itti gaafatama badii biyya kana keessatti dalagameef ka jedhuuf wanti Dr. Angaasaan dubbate sun deebii gosaa kenneera jechuudha. Ifaatti utuu hin dhossin eenyu badii Oromiyaa keessatti dhaqqabaa jiru kana badii Oromiyaa keessatti agarru kana eenyutu duuba jira ka jedhu Oromootti himee uummata biyya kanaatti himee addunyaatti illee himeera jechuudha. Isinillee kana amplifaayii godhuu qabdan akka gaarii babal'isu dhugaan kana caalu dhugaan ka abbaan dubbate caalu ni jirti. Dr. Angaasaan qaama mootummaa sanaa ta'ee waan mootummaan sun hojjete daba mootummaan sun uummata keenya irratti hojjechaa jiru biyya kana keessatti hojjechaa jiru haasawee jechuudha. Inni kun uummata Oromoo guddoo fayyisee addunyaan illee waan biyya kana keessatti ta'aa jiru pikcharii suuraa dhugaa kan argatu godheera jechuudha. Amma kana irratti dhaabbatanii waa fooyyeffatanii ni hojjetu isa jedhu fuulduratti ilaalla. Wanti guddoo nama ajaa'ibu mootummaan federaalas wanti kun dhara hin jenne mootummaan naannoo Oromiyaas wanti Dr. Angaasaan jedhe kun dhara hin jenne. Warri ni maqaa dhadhees gadi baanii lakkinu waan kana keessa hin jiru hin jenne. Seenaa booda deebitee walaaltee waan dhumaatii abbootii gadaa walaaltee shanidha jedhanii booda keessa immoo lakkii qaama nageenya tajjeese jedhanii amanuun isaanii ni ture. Baankii saamame jedhanillee booda deebitee walaaltee abalus saame jedhanii booda keessa immoo jeneraal Kamal Galchuu gadi ba'ee lakkii qaama nageenyatu saame jedhee jechuudha. Kanaafi balaan biyya kana keessatti gaggeeffamaa jiru eenyuun akka gaggeeffamaa jiru akka gaariitti haasawaa ragaa ba'e waan ta'eefi anis akkuma yaalde jenee Dr. Angaasaadhaan galatoom jedha badhaafamuutu irra jira namni kun yerootti Oromoon dhugaa dhabee yeroo Dr. Angaasaan gadi ba'ee waan kana dubbatu duula hamaata addunyaa irratti gaggeeffamaa ture beeke. Uummata Oromoo maqaa xureessuudhaaf qabsoo Oromoo kana maqaa xureessuudhaaf sadarkaa addunyaatti galmee hin taane keessa qabsoo Oromoof uummata Oromoo galchuudhaaf duula hamaatu gaggeeffamaa ture. Haala kana keessatti gadi ba'ee dhugaa kana dubbachuudhaan dhugaa uummata Oromoo haqa uummata Oromoo dhugaan uummata Oromoo haqi uummata Oromoo akka beekamu godhe jechuudha. Nama galateeffamuu qabudha. Fuuldurri maal ta'uu qabaa? Ejjennoo waan marii biyyoolessaa akka jiru kan irra deddeebinee marii siyaasaa jennaan nuyi irra deddeebinee ibsaa turre ibsi keenya fudhatama hedduu argateera. Fudhatama hedduu argachuurraa har'a amma paartiileen 11
caucus of opposition party gamtaa paartiilee mormitootaa akka jedhaman ijaaramanii paartiileen 11 jajjaboon deeggartoota bal'aa qabanii gurguddooni biratti fudhatama argate amma akkuma adda bilisummaa Oromoo ittamoon ajandaan maree siyaasaa kun kallattii kamirra akka inni deemu irratti hojjechuu jira dhiibbaa godhuu jira kaduraa mareen siyaasaa kun milkaa'uudhaaf waan ni jalqaba hojjetamuu qabu lolli dhaabbachuu qaba jedhu qabna ceasefire labsiin lola dhaabuu Oromiyaa bakka hundatti labsamuu qaba jedhu qabna ittaanse ammoo lolli dhaabbachuu qaba jedhu qabna ittaanse ammoo haalduree tokko malee hidhamtooti hoogganooti miseensoti deeggartooti jaarmiyaalee siyaasaa hidhaarraa bahuu qabu jedhu qabna ittaansinee gargaarsi namoomaa kanneen qe'ee isaaniirraa buqqaan hunda kanneen gargaarsa namoomaa barbaadan hunda dhaqqabuu qaba kanneen qe'ee irraa lolaan buqqaan qe'ee isaaniitti deebi'uu qabu jedhu qabna ittaansinee ammoo kanneen lolarra jiranis kanneen qabsoo karaa nagaa gaggeessaa jiranis qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiranis kan hirmaachisu qaama walabaan ka hoogganamu iftoomina ka qabu ajandaa hundi biyya kana keessatti hagammaatti deebii hin arganne ka irratti haasawamee furmaati irratti argamuu danda'u ka qaamni sadaffaan irratti hirmaatu maree kana keessaa waliigalteen irra ga'amu ammoo ka qaama heeraa ta'u ka qaama seeraa ta'u akka geggeeffamu barbaannaa jechuudha. San booda erga mariin kun geggeeffamee waliigaltee irra gahamee booda ammoo waliigaltee marii kana keessaa madde qaamni hojiirra oolchuuf qaamni to'atu bifa hunda hirmaachisu utubamee kana hojiirra oolchaa filannoo bilisa haqaa fi dimokiraatawaatti biyya kana ceesisu kan jedhu jechuudha jechuun adda bilisummaa Oromoo qabu. Kanaaf akkasitti waliigalamuun tarii nagaa fiduu danda'a yaada jedhu nagaa kanatu nagaa fida kanatu biyya kanallee uummata biyya kanallee waliigalchuu danda'a kanatu lola dhaabaa kanatu gaafa poolitikaan biyya kanaa tasgabbeessu ammoo kanatu diinagdeen biyya kanaa deebi'ee akka inni lubbuu horatu godhuu danda'a jechuudha amma bilisaa koomishiniin ijaarame kun bilisaa maarreen jedhamu kun dharaa kaadirootuma isaanii kaleessaa bif warra sooroma beefaa fuudhanii naannessanii fidanii achi kaa'u agarra kanaaf bilisummaan tokko illee hin jiru yeroo seera koomishiniin kun ittiin ijaaramu yeroo baasanis paartiilee siyaasaa hin hirmaachifne nu tokko yaada irratti kennanne hin qabnu ka ofii isaaniitii hojjetanii ittiin aangoo dheereffachuu fi adeemsaa jiran ta'utti hubannaa kanaaf maree siyaasaa ka jennu ka adda bilisummaa Oromoo jedhu ka akka nama si ibse fakkaatu ta'uu qaba jechuudha. Guddaa galatooma daqiiqaa tokko wayinsni gaafadhaa sochiin siyaasaa dhaabni keessan yeroo ammaa taasisaa jiru maal fakkaata kan jedhu daqiiqaa tokko keessatti nu deebisa. Irra guddaa haala biyya kana keessaa gamaagama irra geenya immoo qaamota dhimmi ilaallu hunda beeksisuu jira qaamota biyya alaatii dhufan kana hundas waliin haasa'u jira dhiyeenya kana tiimii United Nation irraa dhufan haasofsiifneeti jira dhimmi irratti haasofsiifnee haala qabatamaa biyya kanaatii fi filannoo fuulduraa irratti ibsa guddaa kennineefii jirra waldhabbiin biyya kanaa maddi isaa maali furmaati isaa maali ka jedhu irratti ibsa kennineefii jirra naashinaal diyaaloogiin nu barbaannu naashinaal diyaaloogii akkamiitii ka jedhu irratti ibsa kennineefii jirra waliigaltee mootummaa federaalaa mootummaa naannoo Tigraay gidduutti yaadamaa jiru kan irratti ejjennuu nu qabnu maal akka inni ta'e gaaffii nu gaggaafatanii ibsa kennuufii jirra irra guddaa garuu wanti guddaan hojjenne biyya paartiilee hedduu biyya kana keessa jiran keessaa yeroo hedduu waliin hojjenne kanneen dhugaatti ejjennoo jabaa qabaatanii uummata isaaniitiif qabsaa'an deeggartoota bal'aa qaban kallattii biyyi kun irra deemaa jirtu kallattii dogoggoraati kanneen jedhanii amanan immoo waliin haasofnee kookasii tokko ijaarree giruuppii alternatiiv humna siyaasaa jabaa tokko gadi baasuudhaa fi tattaaffii godhamaa jira jechuudha. Fayyaataa mee isin dhumarrattis KFO'n yeroo ammaa kana hojiitti akka jiru karaa tooraa fuula miidiyaa isaa irratti illee ilaalaatii jirra keessaan quba qabna mee isiniif mootummaa gidduu adeemsi jiru yookaan gama siyaasaan dippiloomaasii nagaama biyya kanaaf duratti adeemsi isin waliin hojjechaa jirtan jirtu ammoo irra darbes dhaabilee siyaasaa Oromoo kanneen akka gama ABO'tiinis hojiin isinitti jirtan maal fakkaata yeroo ammaa?
kan jedhu. Nun durumaa karaa nagaa qabsoo itti deemsisaa karaa nagaa aangoon hin dhufan jedhu amannee jirra. Kanaaf seexannuu nagaatti hin dhufu seexanuma nagaa hin dhufa jedhe wajjiniin hojjennee biyya tasgabbeessinudha. Inni guddaa mootummaa ta'uu malaa ta'uu Eertiraanis dhufee ani kanan ta'a jedhe konfedereeshiniin jiramti referendamii qopheesse lakkaan Itoophiyaa keessa kanaa booda kophaa kana ta'eera. Kanaaf ani biyya kana wajjin jiraachuun danda'a jedhee nagaadha. Meentaaliitiinsa nagaa yoo ta'e kaafa'oon nagaatti amanamaa ta'e seexanaaf qopheessee gara namaatti as deebi'een pilis waliin hojjenna ejjennoon kaafa'oo jechuudha. Mootummaanis akkasuma yoo karaa nagaatti dhufeen warra wal waraanuu dhaabee waraana dhaabsiseen biyya kanaaf handhuuraan ta'an biyya kana miidhuus dhiisuus danda'u warreedhan mirgi biyya kana ammoo humna qabaatanii qofa miti. Humna qabaatanii akka namaatti uumamanii sabni bicuu jiru. Baay'inni isaanii 200-300 ta'an. 200-300 san sabaadha ati akka sabaatti dhimma siyaasaa qabda, dhimma hawaasummaa qabda, dhimma diinagdee qabdadhanii mirga siyaasaa isaa, mirga diinagdee isaa, mirga namummaa isaa yoo eegee fi nama eegu wajjin kam ejjininu teenya haasa'uu dandeenya jechuudha. Mootummaan hundi keessan hin beektan yoo miidheedha ta'an akka kaafa'oo miidhe addunyaa kanarra hin jiru jechuudha. Nu jala deemee itti hiiknes jirra, jala deemnes jirra. Mootummaa biyya kanaa guyyaa kaafa'oon dhaabatee amma yoomaatti. Ijoolleen amma laga jireedhaan mee asii yoo as keessaa fattashte waraqaa eenyummaa kaafa'oo. Asiin immoo sakattaate waraqaa eenyummaa ABO qabatee jira. Manaas lagaas. Maaliif ABO'ummaa kaafa'ummaa miti dhimmichi. Akka Oromootti ani Oromoodhaan maayedha iddoo biyya kana keessaa maaliin barbaadan jedhe warri hubate hundi qabsoo dhugaa barbaada. Qabsoo dhugaa barbaada. Nama qabsoo dhugaa barbaadu wajjiniin eenyu wajjiniin dubbannee hiikoo biyya kanaaf akka siyaasa cimaa ta'etti akka dhaaba cimaa ta'etti hiikutti deemna jechuudha. ABO wajjiniin dhagaa dhaabbileen hooggantoonni lamaanuu as bahanii gaafa eebba waajjira kaafa'oo lamaan isaanii as bahanii dhugaa bahaniiru. Kanaaf umurii koo keessatti amman biyya lafaarra jirutti jarreen kana lamaan Profeesar Mararaaf Jaal Daawudiin otoon kabajuutiin darbaa jechuudha. Kabaja guddaan isaanii qaba. Maaliifi Oromoo toon diigiin ana caala toon jedhiin kanatu natti hafe toon jedhiin kanammoon qaba toon jedhiin sabni Oromoo akka walitti hin buune akkatti Oromoo itichanii asiin ga'an nutti agarsiisaa jechuudha. Ititi sun salphaa miti jechuudha. Kanaaf ABO wajjiniin yoo xinnaa tarree waggaa 16 itti fakkaata 98 qabee aga yoona jaala waliiti gaafa biyya kana galanis sirriitti hammanne isaanis sirriitti nu hammatani kunoo isaan ragaadha. Wal hammannee obbolaa lamaan hangafaaf qixxisuu taane akka humna wali yoo tokko kufe tokko kanattuu amma hundi keenya mana hidhaa waliin gal. Miseensa kaafa'oo san ABO's mana hidhaa jiru. Namoota muraasa nun nama arfuun baane kaafa'oon baheedha inni dogoggora uummata biratti jechuudha. Kaafa'oon akka jiru mana hidhaa jira. Mana hidhaa dhaba'uu miti dhaabni isaa mana hidhaa jira. Eenyu hin sochootu waajjiran zaaqqatu naman ijaartu kanan jettu taanaan dhaabni maayin iddirii miti. Gaafa duute bu'uu gaafa sirbite immoo gaafa iddirii gaafa golowee farsoo dhuguu miti. Dhaabni tokko mirga saba sanaa mirga diinagdee mirga hawaasaa mirga hawaasummaasaa kabachiisuuf aangoo siyaasaa uummata sana gonfachiisuuf
aangoo siyaasaa uummata sanaa gonfachiisuuf. Kanaaf KFO'n mootummaadhaan hidhamee jira. Yoo ilaalle sabbata dhaqnee ijaaruu nu dadhabne waajiratti waan. Amma mootummaan hidhee akka jiru. As gurraayyuu gahuu hin dandeenyu. Amma mootummaan hidhee jiru. Oromiyaa keessa akka ta'utti socho'uu hin dandeenyu. Amma mootummaan hidhee akka jiru jechuudha. Kanaaf KFO'n biyya kanaaf qorichaadhaan jedhu akkuma kan diiramadhaan harree ganama baddee galgala kurriin hin galchu. Kanaaf koomishiniin ijaarame seerrittiin ijaarame fudhatamu qaba. Kana addunyaan xiinxalee ilaalaan waan biltsiginnaan jedhaniif miti, waan ABO'n dideef miti, waan KFO'n fudhateef miti, waan TPLF'n fudhateef miti, waan eenyu fudhatee miti. Pirinsipiliin addunyaa naashinaal diyaaloog jedhu maalidha? Wanti pirinsipiliin bulle immoo maalidha? Pirinsipilii jechuun hooggansa jechuudha. Qajeeltoo hooggansa. Qajeeltoo hooggansaatiin ani hin bulle maalidha? Kanaaf qajeeltoo hooggansa marii biyyoolessaan jedhu sana diigeera labsiin sun. Kanaaf yoo gara biraa ta'e inni duraaf dura seera sanarratti marii gaggeeffama koomishinoota ijaarame sanatti diigameet ijaarsa seeraatti ijaarama ijaarsa waliin deebi'e ijaaramutu ijaarama. Maaliif amma wal amanteen hin jirretti itti hawaanii inni humnaan hin dhiibadha humni sun eessaan akka nu ga'u ilaalleerra waan ta'eef. Jalaa meeshaa bitaa, jalaa nan araaramacha, jalaa qabeenyi hir'isa, jalaa nan waan wal shawwaduun hamma ta'e si fayyaduu danda'a. Political conspiracy'n yeroo gabaabaa malee yeroo dheeraaf si hin fayyadu. Yeroo gabaabaaf aangoo fudhataniiru yes. Yeroo dheeraaf garuu tasgabbii fiduu turre jira. Yoo dheerate maal ta'a baakfaayirii godhaadha sitti galagalaa jechuudha. Wanti sun hundee hin qabdu jechuusaati. Wanti sun ati hubannoo achi hin qabdu siin jedha ofumasaa too namni hin jedhiini. Ati kana political conspiracy'n yeroo dheeraaf hin fayyadu. Naaf teenye tasgabboofne gara marii walii galaatti. Marii biyyoolessaan inni sun immoo biyyi kun wal loleera. Biyyi kun akka malee wal lola, akka malee wal dhabe. Dur Oromoonis Kiristinnaa ka'ee maqaa Ortodoksiitiin gadi ba'ee safuun eegan jedhu. Inni kaan immoo Protestaantii ta'ee achitti miidhan eegan. Inni kaan immoo Musliima ta'ee achitti miidhan eegan. Har'a biyyi wal nyaachisaniiru. Gara amantaaf amantaa walitti bu'u. Amantaan biyya kanaa labsii waraanaa labseera. Labsii waraanaa labseera. Amantaan biyya kanaa as ba'illee taa'aa araaramaan hin jedhu hin jiru. Namni itti amanus hin jiru. Isa kanis. Namni dura waaqa miti hin sodaatu. Waaqatti amanu sodaata. Tigana waaqni ani ittiin sodaadhe dhullee labseera waan ta'eef labsii waraanaa labseera waan ta'eef dhaabbileen amantaa biyya kanaallee taa'aa araaramaa nu jechuun mooraalii warri dhaban jiru. Yoo kanan taane immoo namni nu jidduu jiru hin jiru. Kanaaf qaama sadaffaa. Qaama dhimma kanaaf haaraa ta'e, qaama dhimma kanaaf miirri isaa nagaa ta'e, qaama dhimma kana dhaggeeffachuu danda'u. Dhaggeeffate immoo dhugaa hin qabu sidha. Dhugaa situ qaba immoo dhiise obboleessa keetii jechuu nama danda'u. Qaama jechuu danda'u. Kanaaf ani Yemen liigiin Araboota yookaan gamtaan Araboota taa'anii lakki ummata Musliimaa bira kun hin jiru jedhanii akka amantaatan araarsan. Not only as a political organization. Akka amantaa isaaniitti. Keeniyaa yoo ilaalle amantaa wal fakkaatu qabu akka biyyaattis akka amantaattis nun ilaaltatu dhani. The same is true Tunisia. Taa'anii qaamni isaan jidduu dafee seene dhimma sanaaf haaraadha. Dhimma sana tasgabbaa'ee ilaala. Tasgabbaa'ee dhaggeeffata. Tasgabbaa'ee ragaa fuudha. Tasgabbaa'ee murtee kenna. Tasgabbaa'eetu immoo murtee araarasaa waliigalaa isa nageenya qabu, isa tasgabbii qabu, isa diinagdee fidu, isa fayyummaa fidu lafa kaa'aa jechuudha. Koomishiniin sun yoo Amaara biraa ta'e
Amaarri kana na godheera Oromoonni kan. Yoo Oromoo biraa ta'e Oromoon kana na godheera. Yoo ta'e Tigree biraa ta'e kanadha. Eertiraa yoo fidde Eertiraan kana na godheera biyyi kun. Namni tokko fiigariidhaan biyya kana keessa yoo taa'e abaluu hin jedha. Kanammoo eessa abbaa keettee yoo kabaluu dhaqxe kabalamuun jira jechuudha. Kabaluuf yaaduu qofa otoo hin ta'in nan kabalama jettee ofiis yaadachuu sirra jira. Kaballaatti otoo hin fiigin kabalamuudhaaf maaltu jiran jedhu. Isa kanadha innaan kana jedhu namoonni siyaasaa tokko birmadummaa biyyaa jettu. Warri birmadummaa biyyaadhaaf kaattanitu biyya kana diigdan. Kanaaf adjestimentiin akkasii addunyaa kan bira. Biyya yoo igaad dandeesse igaadin isseeyye. Yoo Afrikaan dandeesse isseeyye. Kuno Jeneraal Obasanjoon olii gadi dadhaban natti fakkaata. Dadhabnamu komishineriin dhaabaa jedhan. Amma eessatti ce'eeran keenya United Nation. Kun jechuun lakki birmadummaa kee gattee birmadummaa yoo gatni immoo miseensummaa United Nation keessaa ba'uun nurra jira. Miseensummaa gamtaa Afrikaa keessaa ba'uun nurra jira. Hooggansaa igaad gadhiisuun nurra jira. Lakki jarreen kun hin ta'an yoo inni kun birmadummaa balleessa genne achi keessan sirbaa ooluun achi keessa miseensi achi keessa ambaasaaddarri jira achi keessa diinagdeen jira IMF liqeeffatu miseensa United Nation waan taateef World Bank irraa liqeeffatu waan miseensa United Nation waan taateef waa Ameerikaa irraa liqeeffatu waan miseensa United Nation taate Ameerikaan nu waa walitti nu fidu United Nation Eurooppaa irraa liqeeffannu waan miseensa United Nation taane malee jaalala Eurooppaatiin miti. Ati kana birmadummaa keenya eeggachuu eegganne qaama sadaffaa biyya kana tasgabbeessee murtee dhumaas kennuu danda'uun araaramuun nurra jiran jedhudha. Tole. Fayyaata sagantaan keenya baay'ee akka dheeratinaa galaa guddaa galatooma. Sagantaa keenya goolabuutti deemna yaanni hafe yoo jiraate kaasuu dandeessu an kana ala sagantaa keenya cufuutti deema. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii addaa guyyaa irraa qabannee keessummoota jajjaboo lama miseensota koree hojii raawwachiistuu keessaa kan karaa kaafaa'oo obbo Dajanee Xaafaa akkasumas immoo karaa abaawoon immoo obbo Jabeessaa Gabbisaa waliin turtii taasisne kana fakkaatu ture qophicha qopheessuun kan isin biraan gahaa ture Ambaayiluu Nachooti gama ogummaa kaameeraan ammoo Geetuu Alamaayyoo fi akkasumas